Sagalee Kitaaba. Seenaa uummata Oromoo. Seenaa hawaasichaa yoo ilaalle jaarsoliin Oromoo kan isaan ibsan akkaataa dhufeenyaatiin sabootaa fi sablamoota kan biroo ni dursina. Ni dura sabni kamiyyuu hin dhufne. Kana yeroo jennu lammiiwwan keenya ilmaan kushusuu hin irraanfatinidha. Ta'ee iyyuu dhaloota keenyatti kan ittiin Oromummaan keenya addaan baafamu maqaa, aadaa fi ijaarsa qaamaa ni qabna. Seenaa barreeffamaatiinis ta'e seenaa haasawaatiin Oromoo fi kushoonni biyyicha qabachuu isaanii dura abaluu sanyii namaa biyya keessa turedha. Sabni Oromoo kanneen turan gadi lakkisiisee seeni kan jedhu hin jiru. Tarii muummichi barreessitoonni gita bittuu Tsahaafa Tizaaz kanneen jedhaman haxxummaa ofii isaaniitiin uumanii kan isaan barreessan jiraachuu ni danda'a. Addeessi Oromoo hidda kush taasisanii barreessan ni jiru. Kun dogoggoran jedhamu. Ijoollee Nooh keessaa ilmi isaa inni lammataa Kaam innaa ta'u hiddoonni maqaan isaanii tuqame sanyii Kaam akkuma ta'e hiddoonni sadanii fi kan biroo Afrikaa keessaa kuushota waan jedhamaniif Oromoonnis ilmaan kuusaa ta'uun isaanii kan beekame ta'e iyyuu maqaa addaatiin yaamamuu faayidaa qabaachuu waan hin dandeenyeef maqaa qixxee kanaan mormii hin qaban. Giiziitiin kuush kan jedhu gaalloonni hidda isaanii kuusaa jedhamee barreeffamee jira. Kan tolchanii yaadatan ennaa ibsan Afrikaa ta'uu keenyatti kan amannu hundeen sanyii keenyaa ilma Kaam kuusaa irraa kan maddidha. Hiddi kuusaa ardii kan biraatis baay'inaan kan bobba'ee ta'uu isaa kan beekamu ennaa ta'u ijoollee kuusaa inni tokko abbaan Oromoo ilma kuusaa Aroomaadha. Ijoolleen Aroomaa kanneen beekaman Barreentuu fi Boorana. Ijoolleen Barreentuu Karrayyuu fi Waldoo. Ijoolleen Booranaa Maccaa fi Tuulama. Sanyiin Oromoo hundi kan isaan irraa wal horedha. Dhaloonni koo kan biraa irraati kan jedhu hin argamu.